Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti miseensonni leenjii gaachana sirnaa fudhataa turan 3,000 ol eebbifaman. Miseensonni kunneen aanawwan sadeen kutaa magaalichaa aanaa Irreechaa Wanjii fi Malkaa Adaamaa irraa yoo ta'an leenjicha mata duree garaagaraa irratti ji'a tokko fudhachuun guyyaa har'aa eebbaaf qaqqabaniiru. Itti gaafatamaan waajjira milishaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Gaaddisaa Damee kaayoo leenjichaa ibsaniin gaachanni sirnaa madda burqaa nageenyaa kan gootummaa fi dhiirummaa itti agarsiisan kan sirna gadaa irraa dhalootatti darbaa dhufe ta'uu kaasuun miseensonni leenji'an kunneen kaayoo leenjichaa hubatanii nageenya hawaasa isaanii caasaa nageenyaa wajjin ta'uun akka kabachiisaniif leenjii kennamaa ture ta'uu ibsan. Guyyaa irraa gaachana sirnaa guyyaa 30 oliif marsaa tokkoffaaf miseensa dhiira 200,000 fi 865 dubartii 524 waliigala 3,000 fi 389 mata duree adda addaa fi tooftaa loltummaa leenjifnee eebbaaf geessifnee jirra. Gaachanni sirnaa madda odeeffannoo qulqulluu fayyadamuuf kan nu gargaarudha. Hawaasa bal'aa ijaarame nageenya qe'ee fi ollaa isaa eeggate tiksuuf sadarkaa iimaatiin nageenyi keenya ijaarame qe'ee isaa akka eeggatu kan ittiin hojjennudha. Mallattoo farreen nageenyaa hordofuudhaan xiinxaluudhaan qe'ee keenya fi kutaa magaalaa keenya keessa qulqulleessuun kan hojjennudha. Miseensonni kun humna nageenya dabalataa ta'uudhaan nageenya waaressuu yakka ittisuu fi alseerummaa garaagaraa raawwatamuu malu hambisuuf hojjechuun galma yaadame kutaa magaalichaa fi biyyaa milkeessuu qabu jechuun ergaa kan dhaaman immoo itti gaafatamaa waajjira paartii kutaa magaalaa Dambalaa obbo Fayyisaa Lammiiti. Eebba qofaa kan qabu mootii kan humna kanarraa eegamu caasaa nageenya keenya waliin ta'uudhaan tokkoffaa fuuldura keenya filannoodha kan gaggeessinu gama biraatiin maqumti isaatu gaachana sirnaati sirnicha eeguudha jechaadha kan isirraa eegamu gama biraatiin filannoon keenya rakkoo nageenyaa tokko malee akka xumuramuuf humna nageenyaa waliin ta'uudhaan gaachana sirnaa guyyaa har'aatiif eebbaaf qaqqabe naannoo isaatti zoonii isaatti rakkoo tokkoon ala filannoon keenya akka milkaa'u gochuu keessatti leenjii qofa fudhachuu miti gahee isaatis ba'uu qabaadha jechaadha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Dambalaa obbo Yimanuu Tashoomaa sagantaa eebbaa kanarratti argamuun akka jedhanitti mootummaan keenya dhimmoota gurguddoo hojjetaa jiru keessaa tokko ergama sirna cimaa ijaaruu gadi buusuun irratti hojjetamaa jira jechuun kaasanii gaachana sirnaa cimaa ijaaruun immoo nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti gaheen isaa laayyoo akka hin taane ibsan. Ergamni sirna cimaa ijaaruu kun keessatti iyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota waloo afran boce keessaa tokko sirna cimaa ijaaruu keessatti shoora guddaa kan qabu gaachana sirnaa cimaa ta'e sadarkaa hawaasni keenya irra ga'een kan wal madaaluu danda'u iddoo hundatti hundeessudha. Mandara hundatti gaachana sirnaa cimaa ta'e yoo qabaanne nageenya waaraa ta'e mirkaneessuu dandeenya waan ta'eef gama kanaan hojii babal'aan akka kutaa magaalaa keenyatti waggoottan dabarsine hojjetamaa turanii jiran. Guyyaa har'aa kanallee keessatti iyyuu gaachana sirnaa marsaa jalqabaatiif yoo eebbifnu gaachanni sirnaa kun warra naamusa cimaa qaban akkasumas immoo iyyuu uummata isaanii cinaa dhaabbatanii nageenya waaraa mirkaneessuu warra danda'an. Kanaaf jedhan obbo Yimanuun eebbifamtootaan nageenyi qaama tokko qofaan kan mirkanaa'u waan hin taaneef nageenya uummata keenyaa tumsaan akka mirkaneessitan jechuun ergaa isaanii dabarsan. Egaa nageenyi qaama tokko qofaan kan mirkanaa'u miti. Nageenyi akka mirkanaa'uuf qaamni hundi tumsee hojjechuutu irra jira. Kanaaf keessatti iyyuu caasaan nageenyaa keenya, caasaan siyaasaa keenya, uummanni walitti qindaa'ee yoo kan sirriitti hojjetu ta'e nageenya waaraa mirkaneessuun hin danda'amu. Akka kutaa magaalaa keenyatti illee bobbaatii gaggeeffamu keessatti caasaan siyaasaa, caasaan nageenyaa akkasumas uummanni walitti qindaa'ee nageenya isaa mirkaneessuu irratti argama waan ta'eef inni kun cimee itti fufuutu irra jira. Eebbifamtoonni guyyaa har'aas keessatti iyyuu amaanaa fi ergamni isinitti kenname guddaa ta'uusaa beektanii iddoo jiraattan hundarratti nageenya hawaasa keessanii mirkaneessitanii nageenyi akka waaraan kutaa magaalaa keenya keessatti mandara isin jiraattan keessatti nageenyi waaraan akka mirkanaa'uuf gahee isinirraa eeggamu akka baatan asumaan ergaa koo dhaamuun barbaada. Eebbifamtoota keessa kanneen dubbisne leenjichatti gammaduu himanii gahee isaanirraa eeggamu kan bahatan tahuu dubbataniiru. Akka qaama tokkootti leenji'een jira. Wanna jiru immoo
yaa'u aanaa teenya jalatti wanjii jalatti ramadamee gara jiru nageenya kabachiisuudhaaf yaa'u irree kiyyaan nan ka'aa jira kaa'atan jira nan hojjedhasi nan dhaabbadhasin jedha. Charni sirna waan ta'eef sirna keenya immoo eeggachuudhaaf nageenya aanaa keenyaa ta'ee kutaa magaalaa keenyaa eeguudhaaf gahee guddaa taphannee kan leenjii fudhachaa turre. Haala leenjii keenya irrattis akkaatuma naannoo keenya fi sagantaadhuma nu baheen naannoo keenya akkamitti akka eeggannuudhaan fuulduras marsaa torbaffaa filannoon akka biyyaatti gaggeeffamu irratti nageenya tasgabbii buusuudhaaf eegumsa kan goonu ta'uu isaati jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo nageenya aanaa irreechaa ta'e akka kutaa magaalaa Dambalaattis tasgabbii fi haala qabeessa irra waan jiruuf nus isumatti fufsiisuudhaaf qophii guddaa irra jirra jechuudha. Kanumarraa kan kaanu yoo galgalas ganamas hojjechaa jijjiirama kana finneechaadha. Qe'ee keenyas eeggachaa hojii keenyas hojjechaa maatis jiraachifachaa.